Facebook nama naannoo kennaa keessaa tokkoffaa banate. Baay'ee video Facebook illee anatu jalqaba waraabuu jalqabe Ahmadu bosona baalee garuu ana jedhee naan mormaa Leencoo Andaalan Gadaa Guutuu Ibiddoo George akkasitti maa baay'ee jira akkasitti maa takka ana bakka ani kana irra na gaafiin kun narraa ta'u Kilemani muktiin kan keessumsaa dhibamaa fayyisaa haasofni kee qorsaa kanatu boojee garaa koo hargufe. Aartiin Oromoo fuuldurri namni kun bakka guddaa gaha. Annaatu qoffaa gammaa darasa ija tanteetiin. Aartistiin Oromoo kan lubbuun jiran. Yaangiin ija hin keetiin tokkoffaan si filmi. Tokkoffaan. A special one, but my question gaafiin kiyya haadha mana tanteetii tanaa. Isinillee haadha geeffatootaatti ibsituu nama sii galee irraa qaama haadha mana hanqeetii irraa maal jaalata? Kottu yaa biiftuuti yaa of duraan si qaba. Mee jaalala haadha mana hanqeetiitii qabdu ibsiif. Anillee Ahmad Bosona Baaleetiin qaba beeka malee ani laayivii Facebookaa. Anaatu jalqabe garuu. Hanga ammaatti nama meeqa jaalatte? Nama tokko kan jaalladhu. Yookaan immoo wajjin jiraata. Wal balleessaa. Kawalii gala. Jaalalli bara kam si qabdi? Jaalala jalqabaa moo kadhuma? Yaa bara awwala jaalalli awwala fireeshiisan bara kam si qabdi? Bara kamiin na qabdee? Akka Awuroopaatti. Kutaa jaamoo shaniin na qabdee na fakkaate. Allahu Akbar. Tantee tajaabatte. Akkam si goota reema jaalalla. Yoo bira ga'u maama na danfisiisa. Ishi akka bravo. Ol jedhee ija keessa laaluu hin danda'u. Ayyaa rabbii kiyya. Hamtu mas dhufesi. Na karameellaa fanaa kennite jennaan ani irraa fudhachuu dideera. Salfate. Aha, isi les jaalate diniin jirtee chaa already. Wali Akkaani na fakkaate. Walitti tolla akkanumaan kan ijoollummaa san hin beektamre. yaada ijoollummaa taata meeshaati. Okay. Hanga ammaatti nama meeqa jaalatte? Nama tokko qofa jaalladha. Yookaan immoo wajjin jiraatta? Wal balleessaa. Hanga ammaatti wal balleessaa deemaa mire jaalalli. Jaalalli wal balleessaan deemu malee. Wal balleessaan deemu jaalalli. Nama yoo jaalattee kan biraa kan ittaan yoo jaalattu beeku. Yaa akkasitti immoo wal balleessaan immoo kasi jedhe osoo waliin balleessini si galee. Atiin gaagammaa nama meeqa jaaladhe? Nama 3 moo 4? Kotri baay'ee erga haala kanaan baay'ee irra jecha si galee. Haadha manaa keetiin akkamii wal barattan? Haadha manaa kiyya isiin gosti isiin raayituudha naannoo nan sabooti. Isiin Denveriin jiraatti. Ani immoo Yuunivarsiitii Jimmaa ture yeroo san. Okay. So anatu jallisee caqacaqaan yeroo san isiin na jalaa dubbachuu diddee. Osuma isin biyya jirtu moo? No, isiin Ameerikaa jirti. Ani immoo yeroo san Jimmaa. Distaansii jala jalaanii turte jecha. Bakka yeroo san beektaan teekinooloojii kanarra faasti. Facebook nama naannoo kennaa keessaa anatu tokkoffaa banate. Baay'ee video Facebook illee anatu jalqaba waraabuu jalqabe Ahmadu bosona baalee garuu ana jedhee naan mormaadha. Ani immoo ragaa qaba sooshaal miidiyaa kiyya irra dhattee ilaaluu hin dandeetta. Anillee Ahmad bosona baaleetiin qaba beeka malee ani laayivii Facebookaa. Anatu jalqabe garuu. Dubbiin ani immoo isaan ragaa fidatanii ani immoo ragaa qaba. Ayyaa atillee aan ofiin jettaa Ahmad bosona balee immoo isaan beekaa. Ahmadii fi Boonsaa Margaati. So falmii kenna kana qaamni nu laalu wayii akka uumamu anillee asumaan dabarsuu barbaada. Because anini viidiyoo an bara 2011 bara 2012 waraabaa turedha. Okay. Facebook irratti wal janajjanaati ni eegal isiidhaan sira wal janajjatanii jaa Facebook irratti. Facebook irra wal bara ni jalqaba. Biyya wal janajjanteen. Yaa waan jiru seera jinjana namni addunyaa kanarra jiru marti nun beekamne.
seera kan kibuutattiin wakka achi booda isin ati kaayiroo jirtaa ati sponsora taate as ofisi fiddee jecha. Walii gala bataa dubbi amma ilma tokko waliin qabdanii walitti. Ilma lama qabna kennaaf kaayoo. Waaw maasha Allah rabbiin karaa gaarratti isin haa guddisuu isin jedha karaa numaan jechaadha. Amiin amiin. Okay haadha mana hankeetii irraa maal jaalatta? Qaama haadha mana hankeetii irraa maal jaalatta? An haadha manaati jebaatee waa'ee si wanti an irraan jaalanne hin jiru nama addaati bakka exceptional jechuun waan ammaa na gammaa hojjetaa kanatti waan gammaa hojjetaa kana keessatti illee yeroo baay'ee haati manoonni dhiirsa baay'ee torban tokkoof illee akkaatiif deemtee seeraan hojjettuu fi namaan ayyamanii garuu anaati kenna waan Oromootii jabaadhu wanta akka galma ga'u jettee ji'a jaha kophaa isiin maajine ijoollee waliin biyya alaatti struggle godhaatiin waan amma sadarkaa amma kana ga'e keessatti ga'ee olaanaa isiitu taphateera. So namni akkana yeroo ammaa kana keessa yoo hin jiru yoo hin jira jettee illee fakkeenya naa viidiyoo ayidee so dubartii ajaa'ibaati. Lazim kabaja respect. Kamu kasih jalan iyu. Ya jaha DCT yeroo agana namni godhu jiru. So artii Oromootii fi warri sirboota isaanii akka hojjetamuuf nullee muka buusana keessa deemaa turre kun haati kennaa bakka guddaa qabdi. She is a special bakka kamu isin jedhani waa'ee qaama isii immoo qaamni isii martinuun bareeda arsi. Laayiqaa tokko bicharraa fudhatu tokko. Ija isii tayyee. Ija isii ishii amma carrasa akan no me jaalala haadha mana hankeetii qabdu ibsif. Kotu ya biftu tia of durasi kaba Dawiti tia suman dawi kaba jadi ni kan na makan isi mo sore tira kan iti bahasa beta sore ti hada sore irbani rabu sakaba sekani numbar ni adan. Anyways jalala si ani akam ani beta iroba beta merenu adan bugesa gudan ne kunille wana kana sirritti beeku garuu ani nama an jechuun baay'ee dhugumaan siin jedhani nama keessaa nama akka haadha kennaa dinqisiifadhuun qabu nama addaati the special one. A special one, but my question, gaafin kiya, haadha mana tanteeti tana, isin illee haadha kee fotootatti ibsituu sama sii galee irraan fudhatu. Biiftuun bareedinaa biiftuun bareedinaa guutuu kee marsitee yaataniin jaalalaan onnee koo cabsitee akkabsiif ta'u mee takka jedhii barreessi kallacha koo gubbatti kiyya jedhii barreessi dhaabbanni kee leemmanii mudhiin kan keessumsaa dhibamaa fayyisaa haasofni kee qorsaa kanatu boojee garaa koo hargufee ambulaansii xiyyaa hirkoo gaafa kufee jiruuf jireenya koo bifa itti gootee harka kennisiiftee jaalalaan namootee oolmaa kee deebisuuf rakkoo kee kakadhee si ibsuuf jiraadhaa si waliin jiraadhee igawne yo akkana jedha kana wannaatu akkana walaloo raadiyoo si gara bichara waan gola toobi warra loo dhiisitee iyyuu warri aartii keessa jiru afaan aartii haasaa. Wow. Okay. Amala dhala rajin butuna hime. Hinaafa. Sadi. Hinaafa takka. Lammaffaa immoo birookiraasii. Karaa afaan Oromootii hiif. Birookiraasii jechuun bakka nama dubartii xaaxaa baay'iftu. Kun hin jiraamii bakka hojiin waa wayii godhu. Sadaffaa immoo kabiraa immoo dubartii namoota gurguddaa haadha abbootii fira manguddoon kabaju. In kabaju necha kan rajin. Kasadi immoo kan irra jaallattu. Amanamummaa enerjii dubartii enerjii jechuun waa wayii daftee harkaan kennatti tagaafatu nama jaalatu nama waa wayii harka kennachuu nama akkasii baay'ee jaallatu nama harkaan kennanne yoo wanti wayii illee itti jabaate nama faayitii godhu. Sadii immoo dubartii daa'ima ofii jaallattu. Kan jaallattu jecha. Dhiirarraa akkasumas sadii ka jibbitu dhiirarraa. Dhiirarraa ka jibbitu. Amala dhiirarraa sadii ka jibbitu. Ka jibbitu amala boo'ichaa takka jedhe. Dhiira boo'i. Amala dhiira jechuun kun
Waa maraafu beela waa munjiroo dhiira rakkinnu qofaa isaa. Okay, tokko. Lammaffaa dhiira bakka morkaan guunne jiraan yeroo dhimma importantii irratti gaafa du'aa gaafa gammachuu gaafa namni miidhame bakkee ho'iitti si waliin dhaaban. Okay. Sadaffaa dhiira kijibdu. Basaastu. Basaasummaan immoo hojiidha sun jedhe. FBI CIA jechaadha. Okay. Jechaan bakka dhiira kijibdu jechaan dhiira akka dubartii taatu fa'a. Dhiira kun yeroo garii yoo kijibdullee meekaappii ittiin goone tokko hin beektu waa orgaanikii maka kijibu. Ati wanti akkasii si mudatee beeku waan namatti beektu namni yoo deebi'ee si himu. Waan beeku maal kennaay namni dhodheedha. Injira namni akka. Waan beeku namni manatti meennan desu nan jedhu malee. No jechuun nama kijibu argitee beektu ati namni si kijibu si mudatee beeku. Beeka malee. Injira waan injira malee maali kun waan beekame. Dhiira kijibu wacha walii galatti. Kairraa jaalattu? Dhiira keessaa moo? Yaa amala sadii kairraa jaalattu? Amalli sadii dhiirarraa ka jaaladhu nama hojjetu nama abdiin murannee fi nama hin kijibne. Tanii nama geegantaalee isaa okay. Young artistii keessaa top 5 himi akkasumas old artistii keessaa top 5 nu himi. Jechaan ente ankana koo artistii wanna lolchiisu barbaaddaati kana. Amma kana ka abbootimmaan pointiin guddaan iyyuu boote kana argaa fi hin keemu. Gara maal eegale gaafii amma kana eegala. Top 5 ka jettuun shannaa himi. Artistoota ammaa keessa. Ayyee kaataagorii naa kaaya amma artistiin kuni amma waa wal caalanii qaban. Jechuun top 5 yoo karaa san keessa deemu birra bara karaa poolitikaa keessa deemu nama ne dheeressinu. Amma karaa san ne deemu. Bakka artistii shan ka dinqisiifattu. Shan yaangi warroota amma feemasii kabbaadhi ta'an kana shan naa himi. Yaangii keessaa si himaa isa okeeyye garuu yoo yaangii jedhu warri jiddu galeessaa uumamti kunniin lakkannu anamma artistoota karaa walii galata artistoota keessaa artistoota warra viijinii irra jiran kan jiru kabbaadhi kan sadarkaadhaan akka jedhanu tokkoffaa jedheen kaa'u sadarkaan kennu nama jedhisee nama shanii maqaa si waaman. Arabalau. Tokkoffaa lammaffaa sadaffaa afuraffaa jetteen kan kanu. Kau akkasitti maan danda'u ani eenyutu waan ta'eef sadarkaa namaa kenna. Karaa biraati si dhufa ayyee shannaadha walii galatti karaa itti shaayee Yoosaan Andu'aalam lam Leencoo sadi Shigadaa Guutuu Shukrii eenyu kabira warri akka Taaddala Muktaar fa'aallee ta'ani. Bakka ati shan siin jedhee kaati fee. Shan warra yaangii keessaa bakka shan Yoosaan Andu'aalam dubartii keessaa Daangaaf Margituun illee jirti na baay'atti. Achi keessaa shan filtala kan maqaa si waama Margituu Daangaa. Shan. No ani shan bitaa hin filwan ani fil. Leencoo. Birraa. Leencoo Andu'aalam Gadaa. Guutuu Ibiddoo George. Akkasitti maa baay'ee jira. Akkasitti maa takka. Ana bakka ani kana irra na gaafiin kun narraa ta'u. Hin barbaadu. Gaafiin kun akkasitti ulfaatan beekama. Taa'ee wanti akkasitti ulfaatan beekatanu. Yaa beekoon ulfaata gaafiin kun beeka. Nama biraa osoo ta'e ana beekin beektaa mire anaa fi amma fakkeenyaaf dhugaa tokko yoo na himnaan jette mucaan makaddiir jedhamu jira harmee koosii yaadeera ka jedhu. Mucaan sun anaaf Alii Birraati leejandiidha. Namni baay'een hin beeku meebi amma sirba Margituu waliin shaggooyyee wayyaa gana kana qabu jira. Baakkoo yoo fudhatte Itoophiyaa keessatti artistiin ritmikaal hiippaappii akka baakkooti sirbuu danda'u Itoophiyaa miti akka Afrikaatitti hin jiru. Anaaf amma baakkoo naan danyaa. Wallaahi. Uummanni hin beeku kana. Lalabaate. Kaataagorii yoo kana akka jette waltajjii irratti nama naas dammamu jira. Warra akka nama abdii qopheetiin ilaalu jira. Amma Yoosaan Geetaawwan sirba michuu dhugaa. Obomboleetti bulloon garmaa mul'ala sirba Ramadaani sirboota nama hedduu beekna galee jechuun amma Yoosaan si dhufa gana ati naa mallatu deemaarta birraa naa mallatu deemaarta beeta. No garuu kaataagorii akkasiin jiru namni martinuu garii nama uumamni kunillee nama maraa waan garaagaraa kenneeraafi.
sunin beena sana akkuma beenu ta'e sana akkuma beenu ta'eetiniin birra sunniin akkuma beekamu ta'eetiniin mee ko nama fa amma yeroo garii anama saa kana taa'ee fa waa importanti fa dagatta beetta anama wali sabbuu keessan dhadfaaru yoo ama viijini yaadadhu ሰውየው ተመለሰ ቢዶን ነጃቦን ሻዲዚ እሺ አይ ዮሳን አንዱ ዓለም ሌቶ ሻን ሰናዲሲ ብራ ከራብራቴ ሲጋፋ ዳረኮን ገቡ እሺ nama artiin oromoo fundurri namni kun bakka guddaa gaha annaatu kofaa gammaa darasi ija tanteetiin artistiin oromoo kan lubbuun jiran yaangin ija hin keetiin tokkoffaan si filmin tokkoffaan tokkoffaa fi lammaffaan adooyta bakka kunniin xiyyitiidha kunniin ibidda kaasettuun jechaa I think Anabi and Dalam Yosan in baka and Dalam Yosan Lento Gada Benda lama sih jadi, lama sih jadi. Tokofi lama bicara dulu. Yang nuven nuna tokofi lama. And Dalam Yosan aja sih. Jadi apa? Lento berapa? Warna berapa? Kami bayar tu jera. Yoro toko toko filan no akana. Filan no akana anda pak. Ini kan jari merti juga kerja jauh dan sih kali. Kamu juga ana jecha marayun jalan. Kamu juga jauh lihat kerja ini. Garu kamu yang filan jalan. Nama lama kan ini dia cara wali gala masalah bit. Syai'e. Kan ini wali gala tu cawa mawan ni kuni. Karena banyak kun nama toko umman ni orang mau artisti kana gari sabbonuman jalata gari dandeetti wal tajiitiin jalata gari namo masaatiin jalata waan garagaraati namo akka artisti ummanni kenna artistota kanneen maraaju martinu miileenaan laallamanii hundinuu feemasiidha so ati amma waani chirichaaro nu deebisaartuuf nu galuutu dide malee nu darzanumaan jaalannu riqqabne nu Allah solima oli incara cara harap kau sih kali oke Oromoo siif maali jaalalli ati Oromoo qabdu maali ani Oromoo si mali Oromoo aja si mali Oromoo ni ana fi sabakiya sabarra dalane akka falasama Oromoo tittumo Oromoo jechuun Oromummaa jechuun antoma jechaadha belongingness akka definition nama Oromoo ni betame Oromoo jechuun akka concept Oromummaatitti guraageen Oromoo ta'uu danda'a silteen hadiyyaan Oromoo ta'uu danda'a Oromummaa ka argatuuni antomaa fi connection si waliin inni qabuun fakkeenya nama Boorana Boroo Aana Baarentuu si galami amma namni Oromoo kana yoo jedhan akka waan saba biraa fa'aa jibbu fakkeessan konseptiin Oromummaayyuu antomtee waliin jiraattee aadaa sana accept godhuudha malee ati DNA kan kee Oromoo ta'e yoo aadaa saba biraatiif afaan saba biraa jiraattee ati Oromoo miti so konseptii sana akkasii anaaf garuu Oromooni saba guddaa jaalatamaa sirna gadaa qabu saba walqixxummaa malee olaantummaa hin barbaanne saba seenaa isaa keessatti guyyaa tokko nama kamiinuu gabroomsee hin beekne saba seenaa uummata Afrikaa keessatti trendii of danda'e sadii qaba akka amma dimokiraatii illee taafte biyyi biraa Keeniyaa Yugaandaa Taanzaaniyaa mee sirna keessaniin bulaa hojjetteen ka akka gadaa dimokiraatii ka warra weessarniitiin wal dorgomu kanan qabanii Oromoon garuu kanallee hin qaba waan akka kanaati so Oromoon anaaf waan ajaa'ibaati baay'ee wanti Oromoon dhukkubsa because amma garuu haala amma itti harcaa'ee wanti garaagaraa jechuun diqaalaa bijaanjilleen keessa guuttee waa Oromoo kana si harkiftutu si harsa malee trendiin buurri uummata Oromoo kun qabu baay'ee Oromoo dhiisee Afrikaaf waan nama boonsoo jetti. Okay. Arstoota keessaa hiriyoota seeraan xiyaa hiriyyaa best friend fi best friend jira yaa best friend yan kee kaati mistara wajjin akka falata arstoota keessaa qabda gada high school waliin turre elementary waliin turre university waliin turre yaa yoosaan geetaawwan illee university yoosaan illee university waliin turre artikilawii yoosaan toogganaa ture yoosaan achi anat dabarsee animmoo ganat dabarsee yuunivarsiitii teennee waa'ee viijinii kana waggaa 2015 waggaa 7 dura teennee waa'ee aartii kana haasaa ture anillee yoosaanillee gadaanillee mucaa nama oromsiis sirbaa darbee laallaafa
sirba darbee laallaa jedhu guungumee waloloo kabarreessa oromsiisinni Jimmaa Yuunivarsiitii ture. Achumarratti teennee baay'ee waan amma ta'e kana mara bara sanillee haasaa turre. So amma yoo isaaniin fa'aa gadaa fa'aa an osoo aartii tun dhufin hin dura. Yaa baay'ee ani Hacaaluulleen Shukriilleen bakka akkuma faamiliitiin walitti dhiyaanna baay'ee. Yoo amma wanti wayyuu ta'aa mana. Akkuma wanni irraa. Echaan sirbummaan kun bichaa walitti isin finne jechuudha. Finna no amma akkasirra kan nama nu anam fakkeenyaaf yoo wanti yoo namni hin aarsu yookiin kun Shukri bilbilatee mataa kun yoo isaan himataa kun gada himataa jechuudha akkuma connected si galee. So yaa akkuma maatiitiin waliin akka hiriyootaatitti waan kana nu bu'aa waa akkasii yaadnee osoo hin taane yuunivarsiitii ta'ee baay'ee waan kana haasofna maaliif aartiin Oromoo jechuu didee even karaa baay'eetiin illee hojjechuu yaadne karaa atleast akka tokko wanti baay'ee nu milkaa'eedha yoo isaanillee sirboota akka margituu sirba darbee laallaa irratti illee yeedaloo irratti hirmaatee nu sirboota yoo Andu'aalem Michuu Dhugaa fi Obsaanaa Nangoromsaa sirba Nanawwee Naawwisiisaa Dinqisaa kana sirba margituu Obomboleetti ijoollee hedduu waloloo fi daloo hojjeteera nullee waan baay'ee viidiyoodhaan illee hojjenneerra so eebjuun kennaa kun nu dhugoomeera yaada so baay'ee amma yoo isaan baay'ee dhugoomeetiin jira baay'ee dhugoomeera kan san dubbatuuf. Okay mee dhaaba kam deeggartaa tam dhaabata deeggarta. Vision Entertainment deeggara lookoon kennan jira. Okay na jechaan nama tokko amma fakkeenyaaf ani Abiyyiif Jawaariin keessa eenyu deeggartee sun jedhee eenyu deeggarta. Ani immoo maalirra deeggara nama kaardii filannooti moo nama jedhaa na gaafadha. Bakka eenyu dinqisiifata. Jawaariin dinqi anamma jara lachuu waa ittiin dinqisiifadhu qaba. Jawaar akka nama dargaggeessa reeftana biyya alaa keessatti dhufee uummata kana ummata beekaa ummata jechuun ummata biyya alaa kana walitti qabuun baay'ee ulfaataadha. Ummata kana mara walitti qabee biyya meeqarra socho'ee miidiyaa ijaaree qabsoo istiraagilii ajaa'ibaa yaa isa duuballee namoonni hedduun jiraatan waan histoorikaal ta'e hojjete sanirratti baay'ee Jawaar inni dinqisiifadha. Abiyyiin yoo nama Abashaan Oromoon Tigree ummanni kun martinuu irra duula akkasumas garuu yaadisee biyya bulchaa saniin na ajaa'ibsiifadha. Okay. Garuu osoo lamaan keessaa takka filadhu sin jedhan eenyu filadhu? Maaliirra filadha? Filannoo yoo dorgomuu barbaadamu Jawaariin filadha. Okay. Namni kun immoo waan naasoo ati jaarteen teetiin addaan baatee beektaa? Hin beeku. Walola jecha. Maal jedhani? Asirra jira si galee birraa jaartii addaan bahee jiranii ati maal jettaa? Ulfaadhu jedheen. Okay, gaafii si gaafachuu barbaadu. Aartota Oromootu jira. Fakkeenyaaf aartota Oromoo gante sigalee raami Oromoo gante jechuun sigalee tiniin jira jedhee tiniin yaada. Duuba deebiitee jira. Anaan fakkeenyaaf si fudhadhaa. Baay'ee jira aartota akka maalii caalaa walti beesii saadaa saamii leencoo maalii kanneen sigalee raami. Kunniin dhufee tiniin amma Vision Entertainment irratti gannu dhiisii yoo sin jedhe gadhiisaafi. Koyaati biiroo waajjira kiyyoomama cufsiisuu barbaadanii biyyatti. No, kau luar senjata. Igat di sini gavi dong. No, ani baik biyya keessatti illee warri yeroo sirboota garagaraa ba'aa turan naffidhaa turanii didee sanirratti illee lola ajaa'ibaa keessa turre ka garanaan illee nama injiraame waan saayidii qabateetiin aartiidhaan waliin wannan jenne saayidii uummata Oromoo irra taa'ee qafaayitii kun malee kakamiinuu accept hin godhu nu kanarratti waan baay'ee dhabnee ka istiragilii godhaa turreef illee kana nu garee tokko qabaachuu qabu kenna nu mootummaan nurra influensii hin qabu dhaabbanni mormaa nurra dhiibbaa ka'uu danda'u uummata Oromoo bal'aa qofa nu aartii uummata Oromoo hojjenna saayidii osoo hin qabaatin jechaadha. Garuu akkuma amma jette sani nama fakkeenyaaf namni wayii mootummaa deeggaree nama Oromoo gane jecha nama Oromoo gane nama Oromoo dudduuba deebi'e. No akkasitti fudhata nama naagale garuu nama Oromoo gane yoo jettu
Ani le be akkuma ummata Oromootiin yoo ana maaliif ana addanna baaftee Oromoo irraa addanna bootee laalla. Ani jannoon kiyya wanti nu hojjetaa waan Oromooti waan nu hojjennu kana keessa yoo Oromoo Sani si jedhama ani san si gaafin kiyya sani. Viijinii kun mana Oromootimi. Waan Oromoon jaalatu malee waan Oromoon mormu kamiinuu hin goonu nu saayidii ummata irra jira. Bakka deebii walii gala fatti deebii keenya deebisetti ni jirta birra. Argadheetti ni jira. Argadheetti ni jira ani keessatti jechaadha. Okay. Sabni biraa Oromoo osoo hin taane sabni biraa yookaan Amaaraa ta'uu danda'a yookaan Tigree ta'uu danda'a viijin entertainment irratti gadhiifama. Sirba wayii waan argeef Amaariffaan viijin entertainment irratti gadhiifameera. Sirba Amaariffaa miti afaan jinni illee hojjechuuf fedhii qabna qophii qabna. Gara fuulduraatti viijin entertainmentiin Oromoo bira osoo hin taane haga saboota afaan Itoophiyaa keessa yoo jira osoo hin taane hanga Afrikaatiin deemuuf karoora qabna. Gara fuulduraa immoo sirboota Sumaalee, Agawuu, Tigriffaa, Amaariff sirba afaan kamiinuu hin hojjennu. Bakka. Because no hope fi channelin ko woni kasaba marano jeta no ka mali no Oromo to gudda Oromo to kan ni maraw jala hamaju ka bajenne. Okay. Fuldura FS diracho feta. Oromia ballo biya dachi achi siruman taw feda amma be bakka nama addachi tesa yero gari as dufa mati bira yero gari achi daga achi tille mati artiti. Waa'ee makana fasiyachi deemarra garuu wanti kun kostabil ta'e Ameerikaa samarii qofa dhufnee keessa sirbinee ganna asii achi ta'edha yeroo asii ganna. Amma sirboonni ammaaf bahoodha. Sirba amma bahoodha kun jechaadha. Sirba waliigalatti mee namni amma haa eeguuf kan dubbachuu barbaadu jira sii galee. Sirboota eenyu fa'aa eenyu mee? Simbana. Ajaiba. Bauda simbana. Mirkana bakku shakisale sirba ajaiba baide. Yero kabako kana fa baide ana echul na dukubsa anyway so ma godun dan denu garu. Yero to beta one generation ifo jattu jira sirbi bako ka ajaiba ke dufara sirbi gada hamda kana jadi kana jadi cara inile sanati naketin balin bak ajaiba di wajate sirbi margitu warqanaf kadir ahmad shagoyi ajaiba di kana isa to amma jiddu kana ba sirbani sinan bashabashu demna kaba konjira kasami gonjira sirbo de dutu amma wolfana tumurame ready tayra te konu jiddu kana concert dan busy tani sirbo ba e hold gone turre amma garu waan ajaiba garu Oromo le am promotion irratti nu jalala parti yechun nu waan kana birri baajata me katti baafne garin sirbo makana share godi hojjettun TikTok irra fa birri siga fachu barbaad arabalaw injira wala kisun kallali jira garu isoke sadarka salille ngenna gafa artin kun bu'a buse umman kun jabaate kan kafalta fi nama hujigi je jere ya sun sirri da amma garo no sadarka daga muka buati ni artisti man serba karo jete yo kafalti argate me mal argata yo birri fakenya man birri kuma dibbalama dibbasadi tibase video sunu wagga shari tubri tan debis sirri wallahi tananu wanu diga kelene kara akuma Amerika doftan kana chada kara Europa rufe da qabdani Europa ko famit male concerting vigini touri America confitembo Europa Canada Middle East biyota ba edemna akuma America yo dufnu magala gara titti challenge itu simuda tabeta namni martino Oromo kana kakuno lafa balabata beta listing kabate wayiti kabate taiti yo at saganta uju ay saganta kana ma indake fajiri akasi campaign go jira garu kana len dage no wantino jano artida ilaalcha kamiin irraa jubilisa ummata Oromoo warra abaa'oo deeggaru kaafaa'oo deeggaru paabaa'oo deeggaru paartii kamiin wali keessa jiru ummata artiistota kennaa fi aartii intarteen gammaduu barbaadu waliif finne bashannansiisuu barbaadna viidiyoo fi ijoollee kennallee jajjabeessuu barbaadna ummanni wanti kun isinitti tolee isin gammachiisu yeroo kamiinuu bakka kamirraa yoo nu waliin hirmaattan nu waliin engage gootan nu jajjabeessitan isin simachuuf qopheedha. Tana wani bira wani jabalu takkayu hunjiro birana wan baya setinin jira wae kara arti senetin dubbatin jira Oromo yo katan kuno hasa isa kanarati kaun ndetani concerting warota biyota bra barbadane fille kara Europa hindu fnaidatin jira akasmas Canada yo rabbi yare mo kara bi yara balle ci demun
laagaru deemamee ta'in jira Dubaay maali ani keessa jira. Kana birraa kiyya baay'ee tokko naaf galatoomii hanga ammaatti gaaffii deebii bareedaa wajjin gooneetiin jirra. Galatoomii ulfaadhuu na kabajjee gaaffii ani si gaafadhas jenna hayyana jettee na dhufuun keetiif tokko irra sa'aatiin kee aarsaa gootee asirran argamu keetiif baay'ee tokko galatoomis jira birraa wanti dhumaa wanni ati haasa'uu barbaadu jira taate carrasii baakan. Hayyee galatoomii wanti dhumaan dhaamsi uummata Oromootiin dabarsuu barbaadu akkuma jiru walii galaatitti namni hatuu barbaadullee hattummaa kan keettamaniiti seeraan itti amanii waan sana hojjedhu jabaadhu hati. Jedheera mallas jedhee bara. Ka siyaasa illee warra hojjechuu barbaadu fakkeenyaaf warri dhaabbileen Oromootiin jira warri dhaabaa walaa dorgomu fakkeenyaaf du'ama dhimma aartii irra hojjetaa irraa kompiteeshinii kennaa fi waan nu hojjennu kana yoo nu amma fakkeenyaaf viijinii maqaa kaasuu barbaadan intarteementoota biraa akka viijiniitti hojjetu. Yoo isaanii gad hojjennu yoo namni nu qeequu barbaadu yoo nu viidiyoo kwaalitii hin qabne sirba bareedaa waan uummata Oromoo faallaa deemu yoo nu hojjenne gaafsan nu gaafadha. Garuu sirba akkana maxxansuu didennu biraandii kana xaarii meeqaan waan meeqatti xaarreeti namni viidiyoo akkuma arge waraabee fiduun biraandii kenna balleessuun barbaadu. Kanaaf immoo viijiniin sirba qabsuu maxxansu akka isaaniitti qondaalli bulloon garmaamu tolaan kunniin sirba qabsuutii miti jecha. Darbee laallaan Addis Ababa biyya kaacha maallee maal barbaadaa minti fallagaalle walla warqituu ta'e garaa yaraayyummaa beekaa xannachi iddatti mirga achitu kanas dhiigaan isaaniif siyaasaa miti jecha. Duudhaa ganamaa dhugeeffannaa Oromummaa waloo uumaa seertuu seera namoomaa walooma waliin gadaangalti namaan isaaniif siyaasaa miti jecha. Akkasii bada waan ofii akkasii maaltu jira bane reediyoo caqasii osoo beekanii akka lubbuun koo si jaalattu jiraachuu keef gatii lubbuu kiyyaa akka laattuun isaaniif siyaasaa miti jecha. Nu afaan aartii haasofna as keessa bulloon garmaamu tolaa maamaleedhaa oola 90 si taajjabe guungume ijji moggaa siyaasa powerfully a dynamic jechoota waloloo dhama qaban akka Alii Birraa Asaabaloo Gurraa Maloo akka Hacaaluu Hundeessaa nama ijoolleen kunniin karaa isaanii hordofanii sirba diippii dhaamsa haalli uummanni Oromoo keessa jiru bifa ajaa'ibaatiin ibsu walooma waliin gadaangalti nama hanga Afrikaa 90 garbaa ceemiilli kee yoo humna dhabdellee jira waaqni kee yoo isaantu jedhe Oromoon bal'inni isaa Afrikaa qofaa miti 90 garbaa jechuun si galaami Oromoo sagalan Booranaa Itoophiyaa keessa jirti tuuwwan harcaatee biyya Afrikaa hunduu keessa jirti diiteelii dhagaatiin waa'ee sirba kanneen analaayiz godha. Ati yoo gabbaateetiin naftanyaan hin jiru gombisan malee jette jechatti san qabatee namni sirboota miiliyoona 10 teekdaawunii akka goosisuun barbaadu. Sirboonni hojjetamaa kun hubachuu dandeettii iccimaa nama gaafata baay'ee. Mormorii marmaaru mormorii baay'ee laga baay'ee amna karratti walwaaluu wal beeka walii galu harki harka diidee wal sakaalu arrabni dhugaa jibbee waan dharaa daldalu heera uumaa dabsee uumamaa wal lolu lakkisii lakki boy dafoo dafimee waaka walooma waan Afrikaa jedheen waa'ee gurraacha gurraan galu gurraacha gurra looti dafoo haadaan dafi ayyaana warra kooti qomoon mariin murtu qormaata marmooti gadaa waloon galtu dhugaa walaba baati. Ani jechuun beektaa siyaasni illee akka taa'ee batti wallahi kan dhugaas jala birraa si dinqisiifadhee ta'in jedhe kama dhugaa jechaa kama dhugaa waaw bara jimmadii dhaggeeffataadhaa nagarramteen dhugaa akka nagarramtee beeka waan dubbachuu akkatti waaw na ajaa'ibeetiin hin jira kama dhugaas hin jira. Ada ergitanya dia cai kaman serba hana bahasa yo akan keti wan be horat natin fakkaatu hika sa ojiwan sa ojin colo inuman be ho kaman serba hani ba subutun sa akka ta dubbat hanat iso dubbat ne sa ta barba naman no na gala ni ba te serbota kan ni dizeli lalla numo ma go dan garwa ne ata ta ngene faccio fa kausa wa ke staru kapta yo balenti Barno. Ammoo garuu istee naati. Akkasitti mara koombe saniif rakkatanii qormaata kana lubuu dadhabaniiti olola sirra oofan fataa jedhanii. Ulfaata walla walii gala wataa dubbii. Okay. Ittuufi. Innaa kanaafi waan dhimma Oromootiin wal qabatu gama aartiitiin seenaa ajaa'ibaatu hojjetamaara. Vision entertainmentiin yeroo ammaa wanta Oromoon qabdu keessaa jechuun waan mooraalii nama kennu nu hayyoota irraallee namoota baay'ee irraallee dhageenyeera. Wanti kun immoo waan namni hundinuu irra hirmaate fakkeenyaaf jechuun akkatti isin ibsuu illee hin beeknu nu yeroo ammaa gama hundaani uummata waggaa 100 ijaaramee waliin dorgomaarra.
Aartiin saba biraa kaampaanii garaagaraatiin sappoortii argata. Mootummaa irraa warra cheenii garaagaraa qabuun sappoortii argata. Kenna kan mormuun nun deeggaru, kan biyya bulchuun nun deeggaru, qaamni takkittiin hirmaannaa takkitti osoo nun godhin haga ammaa deemnee dhufne garuu kana booda we expect akka wanti kun danda'amu seenaan hojjetamuu danda'u itti mul'ifne irraa viijinii kana immoo gara viijin TV ati mee galgala biyya alaa teettee bee waa'ee dirree Sheek Huseen waa'ee holqa Soof Umar waa'ee sirna gadaa waa'ee oromummaa miidiyaan ati teettee dookumantarii si hojjetee waan dhufa qabu irraa baratu tokkichi hin jiru. So nu gara fuulduraa kanneen ol guddisuu barbaadna waan kanarratti akka jedhisanii nu ilaalle baay'ee wanti kun waan salphaa seenatu hojjetamaara seenaa hojjetamu kana osuma ijaan argan dunuunfatanii akka ilaalle wanti kun waan uummata Oromooti viijiniin jabaachuun uummata Oromoo jabaas aartii Oromoo jabees uummata Oromooti hamilee godha asiin dura nu nama Oromummaa ofii xiqqaanfatu yeroo ammaa tiiktaakii irra yeroo sirbii kun ba'uu jalqabu nama meeqatu Oromummaa isaa mul'ise Oromummaan bareedummaa ta'e aartiin paaworii ganaa qaba jecha. Amazing, yeah. So waan qaarii akkanaa dhiigaaf lafa itti kenname Vision Entertainment artistoota waliin taa'ee hojjete kana garii mana keessa teettee fataa jettee artistii birrii kaffaluu dide jettee olola kijibaatiin ka deemtu yoo dandeettuu fi kaffaliif yoo dadhabde immoo koottaa nu gaafadha. Lammaffaa sirboota maxxansuu diddani kan jedhu yaa ji'a tokko keessatti viidiyoo 20-25 riijekti godhu. Aartii Oromoo kana booda namni hojjechuu barbaadu seeraa fi akka uummata Oromoo madaalutti baajata isaa baasee waan uummata kana madaalaa hojjetu yookaan warri achirraan illee viijinii namni kwaalitiin beekaa bakka kana dhufu waan bareedaa argaan beekaa uummanni Oromoon jaalata waan amanamummaa uummanni nuu kenne san waan hin taane itti finnee uummata keenya disappointi godhuun barbaannu kanaaf warri sirboota garaagaraa fiddanii nu baxxansuu iddoo akkasitti akka duubattan dagaleen deemaa namoota biyya alaa garaagaraa keessa dadhabanii olola oofuurra dadhabinna keessan an hojiin bareedaan jiraannaan birriiyyuu itti baasee hojjetaara maaliif didaan. So akkasitti ofitti kijibuu dhiisaati hojii bareedaa hojjedhaa isiniin jedha. Gara biraatiin immoo koonsartii qabnaa sirboonni keenya yeroo ba'an piroomoot godha waan biraallee godhuu dadhaban jajjabeessaa namoonni biyya alaa garaagaraa keessa jirtan iivantii qopheessaa biyya keessatti illee bakka garaagaraatiitti illee waa'ee aartii kanarratti gara qofaa osoo taane gama diraamaatiin gama muuviitiin gama shootiin illee jabaachuu qabna isinillee reedimaan jabaadhaa itti fuufaa nullee waa isin barbaadan isin waliin jirra. Fuuldurri keenya viijinii waliin ifa jennee irra. Viijinii wajjin malee fuuldurri keenya bakka biraa wajjin ifan ta'u siin jedha. Ayin baay'ee tokko nu galatoomi birraa kiyya wallaa yeroo baay'ee wantoota baay'ee sirraa baradheetiin jira. Har'a irratti jechaadha waan tokko isinitti taa'imuu jechaadha. Namni viidiyoo kana laaltan waan baay'ee irraa baratanii ergitanyaa ta'e waan baay'ee irraa baratan abdii guddaa qaba. Wanni nu har'a haasofne wanni anaa miti wanni inni haasa'e kuni nama beeku jechaadha barumsa guddaa seeraan ta'e beekan. Seeraan dhaggeeffadha erga wanni martare booyuu dhiisataniin amma dhaggeeffadhaa hojiirra oolchaa isiniin jedha uummata kiyyannaa siillee haga sa'aatii kanaa wajjin deetanii duraan daawwachuu keessaniif baay'ee tokko galatoomaa isiniin jedha birraa kiyya akkana kaa. Ayyee bakka galatoomi nagaan. Ayyee nagaatti naa olii isin jedha baay'ee tokko na galatoomii halkan gaarii.